Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan fayyaadhaa jirtu hordoftoota keenya naguma. Wanni hadda asirratti dabarsaa jirru kun akkuma gaaliba darasaadhaa fi darasoota warri taatan bareechaa dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Innis maali? Godina Jimmaa aanaa Sokorruu magaalaa Sokorruu keessatti akkuma dhageessanis gurraa qabdan akkumallee hedduun keessan godina adda addaarraa dhufuudhaan as keessatti argamtan yoo xiqqate godinoota Itoophiyaa keessa jiran yookaan Oromiyaa keessa jiran hedduu isaarraa kan dhuftanii as jirtan ilmii guddaa godina Jimmaa aanaa Sokorruu magaalaa Sokorruu keessatti maddaa jirudha. Sheekhni keenya sheekhni guddaan kan asitti ilmii kana nuuf dagaagsaa jiran ilmii kana nuuf burqisiisaa jiran nuuf lolaasaa jiran الشيخ رشاد خضر آغا حفظه الله ورعاه ربين عمرين فعليسو الشيخ كينا شيخ رشاد asitti qaraasisaati kan jiran darasoonni isaanii yeroo kanatti illee baay'ee as deddeebi'eetii kan jiru. Darasoonni isaanii yogguu dhufu keessatti hedduun isaa wal qabatees haa dhufu walii dawwalee karaa goddinyummaa yookaan feerummaatiinis kan wal fidus ni jira, karaa biyyaatiinis kan wal fidu jira. Garuu kan biyya tokko biyya isaa keessaallee kan asii hin qabne kan calluma jedhee dhufus hinuma jira. Hunduma isaatiifuu haala mijataa haala ho'aa akkaan namatti tolutu gaggeeffamaaf. Haala bareedaadhaan simannoo ajaa'ibaa argatu. Mee asirratti haa daawwannu. Kunoo akkuma gamanaan daawwachaa jirtan hordoftoota keenya darasoonni kun hamma salaata asrii salaataniitii raawwataniitii kan ka'an salaata asrii salaatanii wagga raawwatanii ka'an akkasitti amiirri keessa deemee jirri taa'umsatti hafuu uummanni biyyaa irraa wagga yaa'ee jedhu uummanni biyyaa irraa ni deddeema. Akkasitti darasoonni warri haaraan reeb dhuftan ol ka'aa bootaa isinitti barbaanna jechuutti jiru. Bootaa itti barbaaduutti illee jiru. Akkasitti itti barbaadanii amiironni kun tattaabuudhaan amiiratu bootaa itti tolcha. Achi bootaan argamee eeyyama amiiraatiin darasoonni illee asirraa gadi yaa'u. Yaa'umsi hamma jirri deemsi deemaa jiran karaa qariyoota isaanii bootaa nyaataa fi dhugaatii ummata biyyaa biraa qaban ummata biyyaa kan rabbiif jecha of bira ka'anii nyaachisaa jiran qallaba kennaafii jiran bira deemuudhaaf salaata asrii wagga salaatanii ka'an masjidarraa yaa'u. Ummanni biyyaallee alhamdulillah rabbiin wama guddaa isaa rabbiin bira haa kaa'u. Wallahi akkaan nama ajaa'iba. Kunoo darasoota kana ofitti maxxanfachuudhaan darasoota kanaaf tola ooltummaa guddaa gahee guddaa wanna tokko malee waa tokko irraa fudhachuudhaan maletti akkasitti toltuu guddaa itti oolaati kan jiran. Uummattoonni biyyaa kunillee hammallee kan jiraa waan guddaa akka rabbi kennuuf waan guddaa akka rabbi tolchuuf du'aa'iin godhamuufillee qaba. Hamma darasoonni kun gara isaaniitti akka waan maatii isaanii ta'etti itti yaa'utti jiru. Hamma darasoonni addisii wagga dhufaniituma darasoonni haaraan ol ka'aa wagga amiirri isaaniin jedhe salaata asrii booda ol ka'anii dhaabbatu. Achi amiirritti siqee fuudhee warra imaamota baadiyyaa keessaa jijjiru imaamota sanaan bootaa itti nuu tolchaa jedhamee achiis qophii jira. Bootaa sanatti ergama. Xiqqoonni jiru bicuus faffagaachus ni danda'a. Isa akkasiis darasoonni wayittiin deebisanu fageenyas baay'ee waan qabu miti. Alhamdulillah uummanni baay'ee walirraan faffagaatu. Akkasitti erga salaatanii kana shanya'anii ka'anii deemanii asirraa kara mana nyaataa isaanii deemu. Sana booda nyaata nyaatanii deebi'anii kitaaba isaaniitti deebi'u. Sheekhni keenya sheekhni guddaan Sheekh Rashaad masjida kana keessatti kan qaraasisan ganamarraa gargaarsa rabbiitiin salaata subhii booda mana isaaniittis bootaa isaanii mimijatutti darsiilee addaa muxawwalaatarraa waan muxawwala ta'e ganama fixatu. Achi booda sa'atii darasootni itti dhufanu
ganamaan taasisanii sa'aatii sanarratti si'aan argamuudhaan isa sa'aatii sanatti ol galan hamma sa'aatii asriin salaatamutti darsiin walumatti fufeeti kan qara'amu. Booda asrii salaachisanii ka'an salaatamee ka'ellee booda asriin salaatamee ka'ellee warri maaddaa irraa qabu ni jira, darsii isaatti ni deebi'a, warri galus ni gala. Sana booda darsii hamma tokko ni qaraasisu, hammas cishaa fi magriba gidduus ni qaraasisu. Sa'aatiin isaanii yeroon tokkollee kan akkasitti duwwaa hin jirre taate jechuudha. Sheekni kun akkasitti darsii kana guyyaa guutuu sa'aatii sakandii isaanii guutuu qaraasisuudhaan kan beekaman jechuudha. Maasha Allah, bareeduma. Namni Rabbiin isa fayyadee sheekha kanarraa fayyadamaati kan jiru. Hadiisa qara'uudhaan akkuma kanas tafsiira, aqiidaa adda addaa, fanni usulaa, fanni fiqhii, fanni naxwii fi sarfii, balaagaa fi mantiqa, caruudallee akkasitti qaqqara'uutti jira. Warri qara'ee asirraa quqqubates ulamaa'ii hedduutu jiranii, hammallee ulamaa'iin kan qubachuudhaaf deemantu jijjiru. Rabbiin qubsuma gaarii isaaniitti haa godhu. Akkuma kana sheekhaa keenya, sheekha ija biyya keenya qofa miti ija addunyaa kan ta'an kana Rabbiin nuuf haa eegu. Umrii isaanii keessa Rabbiin barakaa nuuf haa kaa'u. Kanuma du'aa'is nuuf godha. Sheekni kun ummata darasoota akka kanatti kan qara'amu guyyaa guutuu darsiin isaanii masjida irratti akkasitti qara'amaati kan oolu. Garuu warri biyya alaa jiranis warri biyyoota keessa jiranis karaa sooshaal miidiyaa teelegiraamaatiin akka ajaa'ibaatti fayyadamaati kan jiran. Hordoftoota hedduu chaanaalii fakkeenyaaf masalan teelegiraama yoo fudhan, teelegiraama irratti chaanaalii 7 yookaan sanaa ol ta'uu kan danda'u banamee kan achirratti kitaabni fanni isaatiin achirratti darbaarutu jira. Namoonni hedduun kan Rabbiin isaaniif laaffise fayyadamaati kan jiran, kan immoo fayyadamaa hin jirres asirraa kaasanii akka fayyadaman isaan affeerra. Maaliifi ni'maan Rabbii mana nu gale, ni'maa kanatti fayyadamuudha kan qabnu. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Rabbi ittiin nu haa fayyadu. Kan isaaf Rabbiin laaffisee dhufe as jira, kan immoo shughuli addaa qabu, kan hojii qabu yookaan kan biyyaan fagaate karaa sanaan fayyadamuudha kan danda'u. Garuu asuma keessa osoo jiru hedduun isaa karaa sanaanis fayyadamaa, karaa kanaanis fayyadamu hedduutu jira. Sheekni kun darsii guyyaa qaraasisaa oolan akkasitti darsii darasoonni irraa dhaggeeffatu mushaahadumaanii fuula fuulatti dhaggeeffatanii galu. Darsii qobaatti kan guyyaa hin qaraasifne kan halkan achirratti dabarsanus ni qabu. Darsii sanas buufatee darasoonni achuma oolu irraa hedduu fayyadamaati kan jiru. Kanaaf wanna adda addaa karaa lallaaftu akka kana karaa Rabbiin nuuf laaffise itti haa fayyadamnu. Sheekha keenya Rabbiin umurii haa dheeressu. Carraa gaarii baanuuf bahe kana Rabbiin nu haa badhaasu, Rabbiin nu haa milkeessu. Warra milkii Rabbiin nu haa godhu. Darasoota as dhufan kana hunda isaanii Rabbiin mushurraa nuuf haa taasisu. Darasoota sheekha jala jiran kana Rabbiin sheekha ol Rabbiin nuuf haa taasisu. Sheekha keenyaaf illee waan isaan hawwan akka Rabbiin nuuf kennu asirraan du'aa'ii kadhaa fi namni sheekha jaallattan, namni Rabbii keessan jaallattan, rasuula jaallattan, nama rasuula irraa bakka bu'e illee kan jaallattan, mu'allima, mu'addiba, mudarrisa, shari'aa Rabbii, shari'aa rasuula namni jaallattan du'aa'ii akka gootan waliif illee dhaamsa kana dabarsuu keessan Rabbiin isiniif haa laaffisu. Nagayaan tura. Sagantaa biraatiin walitti haga deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.